Yaa Oromoo dhugaa rabbii anaani waama qabsoo Oromoo kanatu na dhiba beektu. Jechuun akkamitti si dhibaa jechuu dandeessu beektu. Waama qabsoo Oromoo kanatti qoofamutu, waan Oromootti qoofamutu, waan Oromootti baraan gabaraa taphatamutu na guba na aarsa. Akkaataatti itti qabsoo Oromoo tuffatan kanatu na gubaa jechuudha. Namni tokko gaafa beekamtii barbaadu, gaafa duuromuu barbaadu, maqaa qabsoo kanaa dhaateetu qawwee kaasee baata beekta. Ufii qawwee kaasee baatee dirree qabsoo galee rakkina haadha hiyyeessaan duuromee, rakkina haadha hiyyeessaan beekamtii argateeti. Haadha hiyyeessaa rakkina keessatti galeeti gatee galaa jechuudha. Imimmaan haadha hiyyeessaan beekamtii argateeti. Imimmaan haadha hiyyeessaatiin duuromeeti. Qambarrii abbaa hiyyeessaa fannisiiseeti. Okolee haadha hiyyeessaa fannisiiseeti. Haadha hiyyeessaa rakkoo keessaa baasuufeeti. Rakkoo caaluu itti dabaleeti. Ifiisaa jireenya isaatti fufaa jechuudha. Akkaataatti Oromootti qoofamuu fi akkaataatti qabsoo Oromootti qoofamu gaafan argu na guba. Na aarsa garmalee. Sanarra darbee akkaataatti alaabaa kanatti qoofamu, akkaataatti alaabaa kanatti ittiin taphatan gaafan argu na aarsa na guba. Alaabaa kana gaafa arginu jaallan qaqqaalii saba isheef jecha dirree qabsoo irratti lafee ishee cabsitee dhiiga ishee lolaastee lubbuu ishee kitimte yaadanna. Alaabaa kana gaafa arginu jaallan saba isheef jecha dirree qabsoo irratti baraa keessatti lubbuu ishee tokkitti saba ishee biyya isheef laatte yaadanna. Garuu akkaataatti alaabaa kanaan qoofamu gaafa argitu si gubaa jechuudha. Si aarsa. Gantoonni har'a qabsoo gantee galte kun kaleessa jaallan qaqqaaliitu bukkeetti kitimame. Kaleessa jaallan qaqqaaliitu lafee bukkeetti cabse. Kaleessa jaallan qaqqaaliitu bukkeetti dhiiga isaanii lolaase. Ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf, ummata Oromoo qeef qabeenya isaa irratti kabachiisuuf jaallan qaqqaaliitu meeqa, jaallan qaqqaalii meeqatu lubbuu isaanii kitime dirree qabsoo irratti. Har'a yeroo isaan alaabaa kanaan qoosan, har'a yeroo isaan alaabaa kanaan taphatantu na onnachiisa, na aarsa, na boossisa. Maaliif jennaani alaabaan kuni darbaa darbii hambaa abboota keenya kaleeti. Alaabaa kana tiksuuf, alaabaa kana dhalootatti dabarsuuf lubbuu isaanii meeqatu allaattiin bakkeetti nyaatte, bineensi bakkeetti nyaate jechuudha. Awwaalcha dhabanii gootota meeqatu awwaalcha dhabee lubbuun isaanii allaattiin bineensi nyaate jechuudha bakkeetti. Garuu gaafa har'a alaabaa kanaan qoofamu, har'a garuu gaafa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo uummata Oromootiin qoofamu ilaali sin ga'u. Si aarsa. Si boochisa. Uummata Oromootti qoosu jechuudha. Kaleessa mootummaa kana aangoorraa buusuuf jaallan qaqqaalii meeqa dhabnee jechuudha. Fakkeenya isinii kaasuu hin danda'a. Mooyii, Booruu, Bittoo, Kaayyoo Maqanajjoo Marsiifaa dhabne jechuudha. Warreen akkaan qabsoo kana taliigan yoon isinii kaase. Isaan kun mootummaa gabroonfataa maqaa uummata Oromoo dhahatee aangoorra jiru kana buusuuf lubbuu isaanii qaqqaalii saba isaaf biyya isaaf dachee irratti kitimee jechuudha. Har'a gumaa jaallan sanaa yaadachuu, gumaa jaallan sanaa baasuu itti ulfaateeti. Har'a mootummaa kaleessa aangoorraa buusuuf qabsoo gaggeessaa ture haqee harka qabateeti mootummaa sana faana qabsoo uummata Oromootti baacaa jechuudha. Warreen har'a qabsoo kana gantee galte, warreen har'a alaabaa kana gantee galte kaleessa nuyi dhaaba abaaboo waboo jedhamu hin beeknu jedhan. Kaleessa yeroo dirree qabsoo irra jiran, yeroo dhaaba abaaboo waboo irraa foxxoqan abaaboo waboo jedhamu hin beeknu jedhan. Har'a garuu maqaa dhaaba abaaboo waboonii
qoosuu jechuudha magaalatti galanii. Inni rakkoo haadha hiyyeessaa irra dhaabatanii beekamanii rakkoo haadha hiyyeessaa irra dhaabatanii duurooman isaanitti hanqateeti lafee jaallaniitti qoosu wareegama jaallaniitti qoosu jechuudha magaala galanii. Alaabaa kana handhuura Finfinnee Oromiyaa keessatti gadi dhaabuuf gootota meeqa dhabne jaallan meeqa dhabne. Alaabaa kana handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti mirmirsuuf namoota qaqqaalii meeqa dhabne barattoota meeqa dhabne qeerroof qarree meeqa dhabne abboota keenya meeqa dhabne. Garuu yeroo alaabaa kanaan qoofamu ilaaluun natti ulfaata. Yeroo qabsoo Oromoon qoofamu ilaaluun natti ulfaata. Maaliif jennaan ijoo haati warraa tokko abbaa warraa ishee faana walitti buutee mana warra isheetti gaafa galtu abbaa warraa ishee calje'ee haqee deemee manatti hin galchatu. Jaarsummaa baasa haadha warraa isaatti maatii isheetti jaarsummaa baasata. Jaarsummaatiin waan abbaan manaa ishee godhe jaarsummaa irratti mattee jaarsoliitti matteeti akka lamuu lammata badiin dalagne akka lamuu lammata haadha warraa isaa xiyya kan hin goone gorsaniiti akeekkachiisaniiti jaarsoliin haadha warraa isaa mana isheetti akka galtu taasisaa jechuudha. Kuni kan haadha warraati jechuudha. Kan abbaa warraa tokkoo fi kan bultiiti kun. Garuu alaabaa kana tiksuuf alaabaa kana handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti gad dhaabuuf jaallan meeqa dhabne hayyuu meeqa dhabne beekaa meeqatu itti kola'e beekaa meeqatu as buuteen isaatti dhabame. Gootota qaqqaalii jaallan qaqqaalii meeqa dhabne dirree qabsoo irratti. Garuu har'a tokkoon qabsoo ganee galuurra alaabaa kana fuudhee galeeti alaabaa kana nyaaba harkaan qabsiisaa jechuudha. Nyaaba qabsoo waraana bilisummaa Oromoo nyaaba Oromoo kan kaleessa Oromoo qeef qabeenya isaa irratti ajjeesaa qeef qabeenya isaa irratti qashiisaa qeef qabeenya isaa irratti ajjeesisaa ture alaabaa kana harkaan qabsiisaa jechuudha. Alaabaa kanatti garuu alaabaa kana handhuura Oromiyaa Finfinnee irra gad dhaabuuf jaallan meeqatu itti jige dhiigni isaaniitti lola'e lafeen isaaniitti cabe lubbuun isaanii qaqqaalee meeqatu kitimame dirree qabsoo irratti. Maaliif jennaan saba isaaf biyya isaaf jecha alaabaa kana tiksuuf jecha qaroo meeqatu dhabame jechuudha. Gootota meeqatu as buuteen isaanii dhabame jechuudha. Garuu har'a yeroo qabsoo Oromootti qoosanii fi yeroo alaabaa kanatti qoosan ilaaluun namatti ulfaataa jechuudha. Rakkoo haadha hiyyeessaa irra dhaabatanii beekamtii argataniiti rakkoo haadha hiyyeessaan duuromanii kaleessa haadha hiyyeessaa gabrummaa jalaa baasuuf haadha hiyyeessaa boqolchiisuuf haadha hiyyeessaa qeeshee irratti gammachiisuuf qawwee kaasee baateeti har'a waa'een dantaa mataa isaatti mul'ate har'a waa'een jireenya mataa isaatti mul'ate qabsoo Oromoon beekamtii argateeti qabsoo Oromoon duuromee yeroo inni qabsoo Oromoo deebisee nyaatu immoo ilaaluun namatti ulfaata yaa Oromoo. Waan hin jedhuun qabuun dhugaa rabbii jechuun gaafa alaabaa kanatti qoofamu gaafa wareegama jaallan qaqqaalii meeqatti qoofamu gaafa haadha hiyyeessaa boochuutti qoofamu gaafa qabsoo Oromootti qoofamu ilaaluun na saalfachiisa. Waan gootuun qabdu kaleessa mootummaa kana mootummaa nama nyaataa uummata Oromoo qeef qabeenya isaa irratti ajjeesisaa qashiisaa jiru kana aangoorraa buusuuf jaallan qaqqaalii meeqa dhabne. Otoo ta'e mootummaa sana walii galteetiin aangoorraa buufneetu lubbuu jaallan qaqqaalii lubbuu ilmaan Oromoo haadha Oromoo daa'imman Oromoo bayee sanatti gaafannarraa kan hafe har'a yeroo itti annee mootummaa sana harka qabannee mootummaa sana faana nyaannuun turre jechuudha. Badii mootummaan uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjete mootummaa sana qabneeti mootummaa sana injifanneeti tokkummaatiin wal ageettiin mootummaa sana injifannee mootummaa sana seeraan gaafanna ture jechuudha. Har'a garuu
yeroo qabsoo Oromootiin beekamanii, yeroo qabsoo Oromootiin duroomanii, yeroo rakkina haadha hiyyeessaan duroomanii, yeroo rakkina haadha hiyyeessaan beekamtii argatanii, ifii isaanii araara ergatanii mootummaatti araaramuu barbaanna jedhanii mootummaatti araara ergatanii yeroo mootummaa bulguu kanatti araaramanii haadha hiyyeessaa immoo rakkina keessatti gatanii galantu na aarsa. Sanarra darbee yeroo qabsoo Oromoo galanii miti yeroo alaabaa kana qabatanii alaabaa kanaan qoosantu na gubaa jechuudha. Maaliif jennaan alaabaa kana gaafa laallu jaallan qaqqaalii saba ishee biyya ishee wareegamte laallaa yaadannaa jechuudha. Yeroo alaabaa kana ilaallu goota Oromoo alaabaa kana tiksee fidee nutti laate irbuu imaanaa ambaa gootota Oromoo alaabaa kanaaf ta'an yaadannaa jechuudha. Garuu abbaan barbaadde qabsoo Oromoon beekamte rakkina haadha hiyyeessaan beekamte yeroo isheen alaabaa kana akka barbaadde gootu ilaaluutu namatti ulfaata yaa Oromoo. Calji'anii taa'uutu namatti ulfaata. Waa'een alaabaa kanaan qoofamuu jechuudha. Alaabaa kana tiksuuf alaabaa kanaan ura Oromiyaa irra gadhaabuuf goota meeqa dhabne, hayyuu meeqa dhabne, jaallan qaqqaalii meeqa dhabnee jechuudha. Kichuu haadha hiyyeessaa meeqatu as buutee isaa dhibame jechuudha. Garuu alaabaa kanaa yeroo qoofamu na guba na aarsa. Oromoon acabcaabiya. Oromoon waan harkasii rukutuufis hin beeku, waan harkasii irratti rukutuufis hin beeku. Oromoo jechuun waan himti isaa namaan galu. Waan harkasii rukutuuf hin beeku, waan harkasii irratti rukutuuf hin beeku jechuun Oromoon har'aa kun. Si guba si aarsa. Waan harka rukutuuf beenne, waan harka rukutuu irratti rukunnusitoo beennee bareedaa isiniin jechuun barbaada. Warreen har'a qabsoo gantee galte kun otoo beetti ta'e alaabaa kana gaafa yaadattu jaallan qaqqaalii ishee bukkeetii kufee yaadattu ture jechuudha. Alaabaa kana gaafa yaadattu warreen alaabaa kana fidanii nutti kennan yaadatu ture jechuudha. Har'a garuu alaabaa kanaan qoosu jechuudha. Akkaataatti Oromootti qoofamuu fi akkaataatti qabsoo Oromootti qoofamu gaafa laaltu sinteessisuu jechuudha. Dhugaa jettu sinitti himaa jechuudha. Oromoon gaaddisni gabrummaa bilisummaa isatti fakkaate Oromootti gaaddisni gabrummaa bilisummaa isatti fakkaate bilisoomne irra yoonuun jedhe unin bilisoomne jechuudha. Kaleessa gabrummaa jibbineetu qawwee kaasnee baanne. Kaleessa waanjoo gabrummaa ofirraa kaasuuf qawwee kaasnee baanne jechuudha. Oromoon bilisoomeera qabsoon keessa nagaa jedhee gaaddisni gabrummaa bilisummaa isatti fakkaate yoo inni gadi ba'ee iyyeeyyuu waan bakkeerraa nu gashuu hin jiru jechuudha. Kaleessa gabroomneeti baane biyya keenya irratti jiraachuu dadhabneeti. Biyya keenya irratti hojjetachuu dadhabneeti. Biyya keenya irratti barachuu dadhabneeti. Biyya keenya irratti hiitamaa garafamaa hidhamaa waan turreef gabrummaa jibbineeti manaa baane. Hamma gabrummaa sana ofirraa kaafnutti wanti bakkeetti nu galchuu hin jiru jechuudha. Gabrummaa jibba manaa baane gabrummaa jibba qawwee kaasnee baanne Oromoon gaaddisni gabrummaa bilisummaa sitti fakkaate gali yoo jette wanti nu gashuu hin jiru jechuudha. Yoo ati bilisoomte uni hin bilisoomne uni fi keenya bilisa ubbaafne. Yoo ati bilisoomte gaaddisni gabrummaa bilisummaa sitti fakkaate yoo ati bilisoomte uni immoo hin bilisoomne jechuudha. Hamma gabrummaa jibbinee banaa baane sana ofirraa fonqolchinutti wanti bakkeerraa nu gashuu jiru jechuudha. Hamma gaaffiin Oromoo deebii argatutti hamma gumaa jaallan qaqqaalii saba ishee biyya ishee kitimamte sana baafnutti hamma imaanaa abboonni keenya fidanii nutti laatan sana galmaan geenyutti wanti bakkeerraa nu gashuu hin jiru jechuudha. Kana quba qabaadhu. Kaabineef kaadireen bitamtoonni impaayera tokko gurra nun duuchiina. Kun hooggantoonni isin ganama moonaa qabsootti ergitan isinii galaniiru. Isaanuma faana shayii keessan daabboo keessaniin bitamaati Oromoo achumatti hadoocha. Garuu waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoorra jiru dogoggorsuun hin dandeessu jechuudha. Waan manaa bahee fi isa beekutu bakka kana jira. Waan bakka kanatti hojjetus beekaa jechuudha nas jiru. Kanaaf Oromoon gaaddisni gabrummaa bilisummaa sitti fakkaate bilisoomeera jettu hin yaadata bara jijjiiramaa jechuudha.
bara mootummaan maqaa Oromoo dhaatee aangoo yaabe kun yaadatta jechuudha waan bara sana. Otoo marroon bosonatti namne ta'e otoo marroon dirree qabsoo irratti namne ta'e har'a ati mirga lubbuun jiraachuun qabdu ture biyya kee irratti. Gowwaa dhugaa jirtu sitti nima. Har'a mirga lubbuun jiraachuun qabdu akka garbaatti biyya kee irratti gurguramta ture jechuudha. Akka garbaatti gadi si baasee si gurgura jechuudha abbaan barbaade Oromoo. Garuu nama kabaja sitti ture. Nama guyyaa tokko dantaa mataa isaaf hin jiraanne saba isaaf biyya isaaf jiraatu gadi xiqqeessitaa jechuudha ol baate miidiyaa irratti. Furrii. Otoo gala ta'ee otoo dantaa mataa isaaf nama bitamu ta'ee marroon hayyuu dureedhaan waraana bilisummaa Oromoo kun otoo nama dantaa mataa isaaf jiraatu ta'ee otoo nama fe'ii foonsaaf ofii isaaf qabsaa'u ta'ee yeroo Taanzaaniyaa deeme wanti deebisee lafa sagalchuun jiru jechuudha. Jarri marroo kan biyya ambaatti baaste marroo achi nambiste waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoorra jiru oliif gadi hunkureessitee galchuu turte jechuudha yaadni ishee. Yeroo marroo adinaa biyya Taanzaaniyaatti ergitu sanyiin immoo akka waraana fudhatee galuuf sanyiif mineela 70 laattee jechuudha. Sanyiin waraana fudhatee galaa waraanni bilisummaa Oromoo dirree qabsoorra jiru bittinnaa'ee sanyii argee akka galuuf waraanni bilisummaa Oromoo akka dirree qabsoorra bittinnaa'uuf shira isheen hin xanneen jiru jechuudha. Garuu marroon sana hundaan beeka. Sabni kiyya biyyi kiyya ukaasa qawwee malee deebiin Oromoo gaaffii argata yoo ta'e lubbuu kiyya tokkitti saba kiyyaa biyya kiyyaa nalladha yeeti asii baheeti biyya ambaa deemee achitti daandiitti cufanii jennaan Sudaan keessa baheeti Oromiyaatti deebi'ee galee jechuudha. Garuu otoo beettee nama akkasii kana jabeeffachuu qabda malee nama akkasii kana akka inni sii buluuf irratti wareegamuu qabda malee gad xiqqeessuu qabdu jechuudha. Xiqqaadhu. Sirumti kee siin galu. Sii gale. Waa'ee bilisummaan beektu. Bilisummaa faarsitaa. Nagaa faarsitaa. Waa'ee nagaan beektu sii gale. Nagaan maal akka ta'e maal akka barbaadu nagaa fiduuf immoo namoota meeqatu lubbuu isaanii dhabe as buuteen isaanii dhabame namoota meeqatu kola'e uummata Oromoof nagaa fiduuf jettee too yaaddee gadi baatee na cabacabdu jechuudha. Waan harka cabacabduu fi beeki harka cabacabduun beetu taanaan ati dhuguma ilma namaa miti jechuudha. Aljettee namni harka cabacabeef harka hin cabacabin. Waan harka cabacabdu beekuu qabda jechuudha. Kana siniin jechuu barbaada. Na gube na aarse waan hin jiruun qabu kan yaratooma warreen maalummaa keessan beektan warreen dhuguma waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoorra jiru beektan sanyiin bar ajajaan fudhadhu jedhee bari zoonii keessaa baheera bar waraana bilisummaa Oromoo miti bari nama abaa waboo beeku jedhu waan haaraa miti bara abaa waboo jechuun dhaabaa waraana uummataa jechuudha waa gabaabaa miti. Abaa jechuun uummata sirnicha waboo jechuun immoo waraanicha waa biraan qabu. Nama akkasiitu har'a faarfamaa jechuudha. Har'a harka cabacabdanii galchitu jechuudha. Otoo sii galee sii gala siin galu garuu yoomu. Bari har'a Oromiyaa keessa zooniilee 8tu jira jechuudha. Zoonii 8 kana keessa immoo golee Oromiyaa keessa bakka waraana bilisummaa Oromoo abdeen qabdu jechuudha. Sanyiin sirumti isaayyuu baheeraa jechuudha waraana bilisummaa Oromoo keessa ufaqeera duruma yeroo dirree qabsoorra jiruyyuu ani waraana uummataa miti ufiin jedheera jechuun maxxansaa turani sagalee soraabaa turan dhaaba abaa waboo hin beennu jechaa turan. Har'a garuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin immoo araara karaa nagaa xamannee galle jedhee immoo gadi bahee haasaa jechuudha. Mootummichis innis hanga erge isaanumaa jechuudha. Kaleessa dhaaba abaa waboo hin beeku jecha har'a immoo waraana bilisummaa Oromootii qabsoona karaa nagaa xamannee galee jechuun akkamitti danda'ame jechuun siin galu yoomuu jechuudha. Siin beekumsa keessa tokko gadi si cuubanii iyyuu beekumsa sana beekumsi sun sii galuu hin danda'u. Humaa iyyita. Yeroo baay'ee qabsoo Oromootiin beekamanii qabsoo Oromoo warreen nyaatan keessaa Oromoon tokko kanuma siniin jechuun barbaada.